taatee ati guyyaa lamatti dhuftee wayita dhiira san irraa fudhattu isitti maaltu dhagahama bakka jechuun ani dubartii miti waan jedhamu itti dhagahama isiin tun dubartiidha akkamitti dhiiran irraa fudhatti jechuu dandeetti waa baay'ee keessa galuu dandeetti fikirii waan nama godhu ofirraa argiteerta yaada. Maal beektanii soddaa wanni jechuudha. Yaanni kun koo jaarsa kan kee dhiisii diiguu osoo hin taane itti dabalamuudha. Bakka hin jiraami isii dhiistee akka fudhattu osoo hin taane nama sanii ani shari'aan inshaallah harba yaani yameera cubboo miti jaarsa namaatti heerumuun bazawee. Ahaa lammaffaa itti dabalamta malee addaa jalaa baasuun barbaanne ati. No yoo isiin haala tolta jalaan baasuun lammaffamatti dabalamaa malee maal godhu jalaa baasaan cubbu inshaallah yaani hattu argeessitoon. Maali wallahi cubbuu jaarsa namaa fudhachuun. Ayat gizee baay'ee waa'ee jaarsa namaa kana haasoita jaarsa namaa kana addas jedha mee maaliif jaarsa namaa kana hawwitaati? Bakka hin jiraami bakka maamadoo. Sheer godha namni 70 godha. Eeshi maal jetta itti fuufime namni baay'ate lafeetii ayat. Maaliif jaalata? Adittu nama 25 moojjaa ta'ee bar. Inshaallah. Akkatti bultii qabatan beekaaf jaalattamoo dubartootuma jala jirtu sanatu si aarseetiin irra jaalattamoo maayin? Maal beektaa nama bazaween nama masaanuullee agarsuun dafa dhullee miti garuu yoo yaaniin jiraami. Tokkoffaa nama jaarsa namaa wanti fudhadhuuf tokkoffaa yoo jiraate yoo nama san bakka ni fedhe yoo ta'e nama sanii wajjin ta'uu fedha yoo ta'e yaani tokkoffaa jaarsa namaatti heerumuun haraamaa miti leeshi namni akka haraamaatiin ilaalamne kana makiya faazariin jaartii sadi qaba yaani aaddi abbeeroon tiemuluun jaartii qaban jaarsa namaatti heerumuun maaltu haraama godhe isaan ukkoo namni ukkoo sodda akka haraamaatiin ilaalaaran jaarsa namaa hin jiraami. Kun immoo ta'uu hin qabu. Kana abbootiteen irraa baranne jaarsa namaatti heerumuu okay normaal no. Kanaafuu obboleeyyan teenna wanni ati dhaamtu maali yoo akka tasaa jaarsa keessan fudhanne sabbaraadha. Sabbara adi. Abib amma kun dubartii guute dhiirti xiqqoodha laazim wal fuudhuu qabna yaani walitti wali yaaduu qabna leeshi tokko nyaatee tokko inshaallah leesh maal waan ta'eef. Hayaati har'a interview irra jirra. Jala namee share stop coupling godha namni 90 qaba. Attu jedha barreessa wal jeda. Hayat haga Dubai nufte osoo rabbi si cinaa dhaabatee osoo rabbi si laafise dhiirri ati laaltu ka das jedhu ka si bareedu ka jaartii qabu ka osoo rabbi si laafise akka inni jaartii san dhiisee sitti dhufu barbaaddu eenyu maqaa rabbi maqaa dhahi wallahi maqaa isa keeju osoo rabbi si laafise. No, dhugama dubbachuun imaaraati kana keessaa moo silaa jaarsa namaatti heerume nutti heeruma jechuudha. Nutti heerumta jechuun kan qalbiin darsi jedhu bakka nama sallaalte haalli isaa namummaan isaa amalli isaa osoo na lammeeffate osoo ammoo intaluma sanuu dhiisee natti dhufe wanni jedhamu sammuu kee keessa wanni jiru eenyuun. Bazawee namni akka jedhu nama intala namaallee biraallee nama dhiisee dhufuu miti nama nulachuu bulchuu danda'u waan ta'eef. በጣም የሚወደው ወንድሜ ነው ግን ያኒ ይፋ መናጎድ አጭማኑ ሶታይቲ ሲሙ ልነገረው አድበድ ይገርኝ በእናትሽ ናቲ የመጣ ይምጣ ኖ ናሰር ወላሂ ናሰር መጀራ ኮሚኒቲ ምኑቶ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን yo kana sura ajaiba walin kaati san laalanii terror commenti as jala tille durma kajani tani no ogam akkasi yaadan sani miti dirqama nama tokkotti tu heeru inaajani yani nazar brother darsa kee ta'uu danda'u nazar miti wallahi ewniidha yaaso dubartii hedduu itti gammadu bas ko yaasini mucaa wannoo kanam mucaa diimaa soddaa kiyyaa kanam Yaasini gudurticha san. Abbaa giddeetti takka. Namni jaatami nama 70 jala jira taaf godhaan dee waliiti. Taaf godhaa. Garaan waan ijoollee lama fakkaata. Garaan waan ijoollee lama qabu fakkaata. Yaasoon yaasina shaamicaa bareedaa san qashtii san wallahi maashaallah natti tola bazaween jaaladhaanii badhe. Hayaat wayti sargii deemtee galtu jechuudha. Namni ijji silaaltu gizee baay'ee gurbaasanii kunoo gizee baay'ee as baay'ee waasaa amala gaarii qabaa dubartiin baay'isuu sigalee waa baay'ee turraa mul'ata
Enna iji isa malee silaaltu kabira laalteen beektu gaafa sargii ta'etu. Lakki abbo dirqama gaafatti ammalee amma fakkeenyaaf inni nama yeroo baay'ee laayivii irra namni waliin nu beekaa beekta waliin haasofnaa na gorsaa sa'aatii tokko ol akkanatti akka ammaa saar kanatti inni nima haasofna bakka fedhii kiyya na gaafata maalidha maal hojjetta akkamii indooma dalagaa tiyyaayyuu na besee maqaa kiyyaa nu dhaqaarraa bitadha minaan naga jooddirasi yaani walitti dhiyoona beekta ni haasofna wallahi nambara waliituun qabnu garuu miidiyaa kanarra qallaali kana wajjin ni haasa'u beekte. So yani haga argetti haga nagorsa bakka akkas yani jirami ittiin yaadani naasa'ani live kanarratti sanumaam nattoona malee waan akkasii unkaan keezi akkasii keessa galeetiin rifeensa isaa sana argitee jaalatte moo ati maalirraa jaalatte mee nama kana? Tokkoffaa irratti haasoyin isaa nama taragaaggaadha nama jireenya tana beekta akkatti deemu beeku rammijaa nama beektaa sodda waan haasa'uu beeka waan dhiisu beeka. Nama ammoo qulqulluudhaan jiraami bakka akkanumatti ilaaltee namni sun nama gaarii wanti si jiru jira bakka keessa kan keessa fudhatudha. So kanaaf dasna jira. Taragaaggaa namaati akkasuma dammoo bultuu fi kabiraa dabalataa waan argitan qabdu Dubaayii tana keessatti kabiraa namni amala gaarii qabu namni niitii qabu ka osoo rabbi nama laafise jala baasuu keessi kee fedhu wayii kabiraan jiru. Way bultii namaa na dhiisisuu deemaa tani hoosee akka. No garuma bultii namaa keessa argaa. Waan jiran maalitti kenna inshallah wallahi inni rikkaa shaka keessanii kana ni fakkaate moo akkam astaghfirullah. Commenti dhiisati commenti ilaalin. Taap godha tayyib namni 80 teettanii taap godhaan deegu soddaa hojii jirra shuu yaani san keessaa soddaa bira darbee dammoo arbaaba kiyya bazooyi. Me tiko akkana godhi gara wannoo kanatti deebi'a. Commenti dhisi eebi please gadhis commenti ofiin godhini eebi gadhis commenti wallahi wallolla. Soddomi lama kuni warri cosmetics adda addaa. Eebi dhis commenti gad. Jira. Nu arbaabni kee koo yaati. Isinka. Diina baay'een haadha geettuu irra deebi'aa jala jirti. Balacho. Akkana mana wallahi laalaachisaani. Bazoe. Dhagaa wallahi arbaaba kiyya. Hataa jedhan argitan. Jedhi. Amani interviisin godhaan fakkeenyaaf erga isin bira dhufee yaani isin wajjin ji'a tokkoo fi naannoo ji'a lamaatti deema. Andalaysiisaa keeti. Ansii ta'ee jechuun haga dhufte keessatti amala. Anu gaafi sinirraa qabaa qoya allaan. Amma fakkeenyaaf erga isin bira hojjechuu eegalee fakkeenyaaf hojii kan erga eegalee andi waar kaminaamin ji'a lama ji'a qabadha okay. So ji'a lamaan kana keessatti ummata kanarratti nama 90 wayii na bira jira isin bira lakkasuma ummata kanarratti hayaatiin tun nama akkamiiti hojii isiitiran nama akkamiiti amalli isii nama akkamiiti jettanii na ibsitan. So amala kana qabdii kamiin sirreeffachuu qabdii jettanii na gorsitan. Woy nu harkaa xaaxettaa waan jiru yoo sitti himne. Waan takka wallahi waan takka ani yaani isaan sirreeffachuu qabdaa san immoo gaariidha wanti itti yoo jiraate yoo sirreeffachuu ta'e ni sirreeffadhaa addi. Okay, dhugaa dubbachuudhaaf namni 122 kuni hayaat na bira dalaydi. Maashaallah akka gaafa rabbii waliin nu fideeti. Obboleeyyee walii taanee beeksisa walii taanee walii nyaanna waliin nuyi bakka akka obboleetti tiyyaate jechuun malee akka dalayduu tiyyaate guyyaa takka laaleen beeku dalagaa ofii irratti ammoo cimtuudha. Gizee tokko ammoo osoma namni meeshaan kun meeqa jedhuun heloo lubbiyyee jetti waan saniin qabdi akkana gorte. Xiqqoo bakka kanatti rakkoon ima jira waan biraa dhugaa dubbachuudhaaf dalagaa ofii irratti baay'ee cimtuudha. Ganamaan sa'aatiin ka'uu irratti galgalaa gafeete yoo turte. Saa kanatti seenee saa kana bahuu qaba akkamitti saa kana ture wanni jedhamu sammuu isii keessa hin jiru. Kanaaf dhugaati nama jabduudha nama dalagaati nama kaayoo qabu jajjabaadhu si jabeessinaati. Maal sagaleen isaanii? Fakkeenyaaf laal hayaati wanni ati beekuu qabdu ilmi namaa kun walirraa razzaqama sigalee anis dalaysiisaa kee ta'e atis yoo naa dalayde atillee narraa argatta anillee sirraa argadha. Kana keessatti ammoo wal kabajuun bootaa walii kennuun wal danda'uuf wal hubatuun dirqama sigalee kanaaf jajjabaadhu jajjabeessaan warri as jala jirtalee namni 124 kun dhaqaa fooloo godhaani waan barbaaddu irraa bitadha. Ilmi Oromoo intalli Oromoo yoo iqaamaa qabaatte yoo nama dalagaa kaayoo qabu taate isiin illee dalagatti anillee kunoo
alhamdulillah tokko gaditti tokko walitti wal wajjin dalagataa jirra jechuun walirraa razzaqamaa jirra. Kanaaf warri guddina keenyaaf bakka qabdan warri namooma qabdan isiillee fooloo godhaani kiyya kanallee fooloo godha. Baay'ee kuma 51 irraa gamma dabaluu dadhabanii hayaatii bannaatis maal inni qoy nama arrabsu. Namallee narrabsinaati. Eeshi nama meeqa nagala jedha beeytanii sodda. Nama 153 na bira jira. Okay. So nama kanaan immoo soddaa jechuun yookiin omraan jechuun wallaahi nama miidhaan fakkeenya miidhaa haara oduu duran beekuun beeytan miidhaa haara oduu argee biraan dalaguun sodaadha. Maaliif as yeroo tokko lolaa yeroo tokko immoo akka wayii miti gin lafarratti bazawee obboleessa gaarii wajji qallannaa wajji kolfinaa wajji taphannaa yoo bakka hin jiraami unkaan akka nama bira dalaguullee osoo hin taane akka obboleessaa osoo hin taane akka hariyyaatti wajjin nama luu faamiliin keenya bazawee nama qallalli jee fooloo godhaanii kuma 100 galchaa isin jaa namni immoo namni 150 jirtan kun muluu fooloo illee tolchaanii nallee na jabeessaa meeshaan irraa bitadha kunoo inni illee yoo ani suuqii kana keessa oolee galgala birrii wayii dalagee itti kenne dasisa ji'a anas immoo wallaa dasna jedha bakka yoo waa tokko gurguree birrii san isaanii qaban maaliif biyya kanatti namni gaafa hojii tokko banatu kiraa suuqii jira maabiraati jira maadireeshoon jira kan ittiin jiraatan kan ittiin nyaatan jira kana yoo immoo hojjattee galii wayii hin galchine uduwaatiin beekin ji'aanii kiraa mana kaffalta soo kana kasaaruurra soo isinirraa bitanii isinis gammachiifne hiikaa kenna manummaadhaan jaalalaan isin biraan geeyne nus akka gammachiiftan feena isinin jaa akkasuma dammoo warri meeshaa barbaadan argata. Guyyaa dhugaa walitti himanii gisee tokko amma beete kaameraan si ilaala. Yoo ati mana keessa olii gafi fiidee waa daddalaytu dasna jedha beeta. Yoo cadhiftee teetteetu maan chaatii kana ooftu ammoo badaan tagatana itti qayyaramuu faayada. Manniha. Maal bara tokko siisotayye maal goona. Maammadan bakka dalagaatitti narra barreessitaniiti nimi sa'aatii dalagaa irraa biizi na gootanii soddaadha yookiin akkasuma arbaaba kiyya waliin na buuftanii isaanii hin barbaadu. Haay bar maaltu sirraa nagarrama beeytaan yooma bakka aaree jedhullee dunuufattee kolfitaa beeytaa itaati kolfitu isaa yoo ilaalu dammoo waa maran harkaa bada. Allah wallahi waan akkasitti guys. Walmataa kolfeetti. Taaptaa godhame. Taaptaa godha. Mee akka rasiqitini warri as jala waa baay'ee barreessaa jiranii kireemii fuuqaa akkasuma kan rifeensaa yoo jiraate itti mul'isi. Magara dalagaa deemaa jirtuun. Maqaa kiyyaanarra irraa xalabadha. Dhugaa dubbachuudhaaf kan rifeensa keessa. Waan dalagaa jennee nama jalaa neersinaa fi illee biizinata guys. Amma barama warra yeroo oduu sun warra taa'ullee hin baqata. Subhaanallah. Kan rifeensaan tokko san illee qabi ijoolleen shamaraa laallatanii. Jooyi sanfa orjinaala baay'ee bareeda. Warroonni barbaadan waan kamiyyuu nu bira argachuu hin dandeettanii keessattiyyuu kan rifeensa biyya kanatti wayiiti shaaworii seentan bishaan waan soogidda qabuuf rifeensa keessan isinirraa fixa. Kanaafuu akka rifeensi keessan isinirraa hin dhumne yoo barbaadan ammoo wantoota kanneen fayyadamtanii jechuudha. Fakkeenyaaf akka rifeensa dheeressu jira, akka isinirraa hin caccabne kan godhu jira, kan laaffisu jira, isinii galee kan ginjibiila irraa dalagamu jira. Innaa shaamboo kondishinarii fi kireemiidha. Kanaaf ayaati itti mul'isme share tab koplinki godha guys ila wayta warri guys share tab godha okay guys warri joyi kana barbaadan joyi kana original asaatiin nu bira argattu lakkoofsi keenya profiile jala jira asinis nama 13 jira account madam Rosie ralle asinis ta'e warri barbaadan kuno nu bira argattu akkasuma dammoo kanaanis ni jira keenyi kanaanis jira Shawari barbaadan kala mana mataa deemtanii birri mee kaffaltan birri 50 kaffaltanii guyyaa takka tokko kun wallahi Shawariin kun jechuudha kan mana mataa yookiin mana rifeensaa deemee tokko fannu garaagarummaa hin qabu meeqa gatii isaa keessanis immoo WhatsAppiin kun ajjala jira profiile keenya WhatsApp irraa dubbisaa Esninja baay'ee bareedaadha takka mataa keessan tokko fitanii nan kalaasa akkuma mana mataa deemtanii jechuudha birriin isaa birrii guyyaa takka ittiin tokko fitanii garuu inni orjinaala waggaa barbaadetti itti fayyadamuu dandeessanii akkasuma dammoo obsitu keessan nu dubbisuu hin dandeetta rakkoo tokko hin qabu inni kunis jira gosa lama jira rifeensi keessan akka hin caccabne akka isinii laafu akka isinii dheeratu ka godhu isa kana WhatsApp nu dubbisa WhatsApp-dhaan asinis kun asinis warri jirta warri gatiin isaa meeqattan WhatsApp-in keenya jala argata waan kamiifuyyuu keessaan WhatsApp-dhaan nu dubbisa darkara isin deebisna so akkasuma shaampoodha kun shaampoodha kun kondiishiniidha kun immoo
kiriimiidha. Warri mataan keessan isin jalaa caccabe firoofirii waan garaagaraatiin isin jalaa miidhame. Guyyoota muraasa keessa hanga ji'a tokkootitti jijjiirama guddaa argattanii nurraa jechuu. Filannaa keessan Roozinaat faashinii godhadhaa isiniin jecha. Maanillee jirri? Keessa qabaanillee dirqama Maanillee jechuuti. kan jibilaallee kunoo kunillee jira. Ta'aa barbaadanitti yoo barbaadan har'a yoo xalabattan boru isin bira jira jechuudha. Barri bichaa isin hankaakaanii fuudhanii isin kennan. Akkasuma kun jinjibiila irraa hojjetame ijoollee wallahi ijoollee galatoomaa mana jaanii sagalee nu erganii nu galateeffatanii jira. Kanallee ni bira harkattu. Dubbisuun dagatiin asiniin jira. Akkasuma dammoo warri fuulli keessan madaatii garaagaraatiin mana madaamiitiin yaa'uun jira. Isin guggubatee isin badee kiriim zaafaraan isa jedhamu orijinaala isaatiin nu bira argattu. Saamunaa isaa wajjin jechuudha. Gatiin immoo keessaanii. Okay, keessaan na dubbisaa. Wanni kamiyyuu nu bira hin jira warri kamiyyuu waan birrii bareedaa haga dammarraa damma kana nyaattanii guyyaa 3-4 keessatti akka nama ganaa reefi yaa'u. Reef bakka hin jiraami fireeshii reef lafaa gaaruu san isin deebisaa damma kana illee Ati isa fayyadamoo eegaltee boqoo baxaame baafte yaadate. Silaa qabalattee madoo isaa gaanjoo. Guys, asillee mana Roozi illee nama 30 wayi jira. Guys, asumaan taaptaap godha mana kana follow godha. Sinjaa Roozinaat faashinii kana. Fuad gabbarri arsii Na akkasii taaptaap share copy yaada galchuu. amala qabaachuu qabda, araada namaa ta'uu qabda, haasofsiisuu beekuu qabda, anaa walii galuu qabda jechuun sanii achitti rakkina takka hin qabu. Jettiin kun obbollootana nama dalagatu, nama kaayoo qabu, nama jaalala akkaan beeku, nama haasawaa beeku. Kunoo kanaanis ni qaba. Kunis galee jira. Kun hedduu mataadhaaf firiizii ni godha mataa keessa mataa qabda addaa kana laala. Guyyaa mataa akkitti ilaala. Rab ji'a mataa. Taaptaap share godha. Mana Roozi naa meeqa jira beektanii saddaa nama 40 wayi jira. Wallahi jedhe. Ni qaba wallahi laazim kan mataan tokko fatan kun nooyan jira jooni jira wallahi original isaa jechuudha. Nuti immoo warra mana keessatti wanna dhumiti ilaala. Ni sini jala rakkoo qabaanna waan hundumaa nu daawwattanii baachuu dandeessanii kun jooni jira kan mataan tokko fatan. Gabaa isaa bilisanii wanta akka rakkina takka hin qabu. Imaaraatii keessa bakkuma kamuu isinii geessina jabaadhu jaatti. Imaaraatii keessa bakkuma Koppilinki godha. Harkaallee taaptaa godha guys. Oromoo teena bara wayita gara dalagaa seenaan kunoo yaddeemti amma nama 70. Yaani bara nama 150 meeqa keessa laal yaani nama meeqa galan. Reefu Yalla mana Roozii kanallee mana miyaadha. Ajaa'iba. Harkaan taaptaa godha guys. Ana nama waachisaa mee? Guys taaptaa godha. Taap godha naaka soda gaafii biraa qabdaniire. Akkasuma koo uffata shiitii diriyaa baay'ee uffata aadaa uffata ammayyaallee yoo barbaadan nu biraa argattu kamuu jechuudha. Wayye maree. Kuyi. Waalaikum salaam warahmatullahi. Harkaan taaptaa godha. Miskiin gala jira. Bannaa taachoo amma wayita arbaaba isii mootu xiqqoo ayyaana biraachuu. Raasal kee mamaa fintaane akka dunya imaaraatii taana amma sa'aatii 4 illee taane masii geessa lubbu bakkuma kamittuu raasal kee mamti eessayyuu imaaraati keessa eessumayyuu sii geessa. Amma warra nu Abu Dhabi jirra ajmaan irraa Abu Dhabi akkamiin nu dhufaa jedhutu jira. Kanaafuu qarshii 20 qofa diraayibar rakkina takka hin qabu. Diraama 20 qofa kanaafiyyuu bakka kamittiyyuu isin ergina rakkina takka hin qabu. Kanaaf waan barbaadan kamiyyuu yoo nurraa xalabattan waan bareeda waan isin ajajattan waan qulqullummaa qabu. Dubbaa jira. Kanaaf rakkina takka hin qabu. Isinummaan mana kana fooloo godhaa. Haasaa wargasiiseen xalabadda. Anani. Bani martu miskiin amma. Halloo. Madina Zaid. Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka kamiyyuu dhufuu hin danda'a. Dubaayin keessa Nagaa Iskaalaan birii 50 diraamerii wajjin birii 70. Kastireetii wal qabda kan maruun ciisinaan dabalu. Oriijinaala isaati yaa. harkaan taaptaa godha. Waan oriijinaala malee lubbuu waan foorjii tan qabnu walla wanti hundinuu oriijinaalidha. Barbaaddu footoo isaa si ergee Google irra gootee ilaaluu dandeessa. Oriijinaala ta'uu isaa achirratti siima. Mira kooti amtiin shwaarin jointu. Inni illee jira oriijinaala isaatiin. Mee qabe.
Gati isa keessaan dubbanna WhatsApp ajjale jira profile jala WhatsApp freddos WhatsApp jedhu. TikTok inti baay'ee nama qaxxaa waa'ee gatii waa isaaniitti. Ulfaa qabdee akkanatti qoxurii isaa mul'isin si galee ayaati. Bada. Yaa. Ergaa dhumee biqiltu. Ha? Taap godha wargara naallee hintee. Ummata akka ummata hiyyeessa na jala jira. Nomaa baalaaf xiqqaa kan namni na jala jiru. Bakka ijoollee miskiina wallahi ijoollee nama dhaggeeffatu malee waa darbuu hin dandeenye na jala jira. Guys, some waa darbi mee taap godha asumaan dubbadhu kaa biqiltu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gartaan bakam. Jira alhamdulillah. Okay, WhatsApp ke profile jala jira. Ha? Kremi safrani sa original qabdami? Original asa qaba saamuna asa wajji kunola. Okay, yani wanni finni sana marratti babba'u namarraa balleessamoo gugurraacha kanneen. Finni isaa fuula madaati finni qalle wantoota garaagaraatiin asirratti gubbate. Finni isaallee kamiinuu jechuudha. Dibattee buttee ganama furraa miiccitaa fuula hanqeessu. Nusutuma si godha wama furraa qabdu kamiifuu. Okay, yani namatti hin deebi'amne yeroo baay'ee kireeman yoo hambisadhu narraa balleessaa kennatti deebi'a. Waan takka yaani ijoollee fayyadamtee bakka koominti jalaffa galatooma ulfaadha namna wallahi warra sagalee nu ergatiin nu dubbatutu jira. Urgasii waan meeqatti fayyadamnee nu isaan nu deebi'an. Kiliin zaamaraan hin basee taa'uudha nama hin beeku. Faayidaa isaa. Assalamu alaikum. Ila kun wala zaafaraanii bitadhee ture dhugaa baay'ee bareeda jaawuna warra koomintii kamuyyuu jechuudha. Yaa zaafaraanii hedduu filatama. Okay, birrii meeqa? Lakkoofsi keenya profaayilii jala jira WhatsApp hin dubbisi keessanii diraaberii wajjin waan ta'eef. Yaani nama deemessamoo suuraan sun irratti wanni jedhe booda deebi'ee gurraachifamtiima deemanii gurraachachuu oolu. Ati deemachuu barbaadde moo finnis miidiyaatiin garaagaraa akkasirraa baddu barbaadde? Deemanii gurraachuu oolu. Finnis dakkanarraa baddu barbaade. Yaa bakka finnis inni balleessaa fi fuula namaa diimessaa naannoo tokko kun olaa warri koominti utuu ani gaafatiin akkasii deemsaa jira warri fayyadamee arge faayidaa isaa jechuudha. Okay, lakkoofsa hin kee WhatsApp jedha kan isin jedhamu. Okay, WhatsApp ajjala jira